Ashamaa harka fuunee kabajamtootaaf hordoftoota maatiiwwan chaanaalii Boonee Show jalatti argamtan nagaa fi araarri Waaqayyoo lafaaf bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani obboleettiin keessan baay'ee tokko nagaa kooti, Waaqayyoof haa galatu. Warreen chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan chaanaaliin koo chaanaalii keessan waan ta'eef sabskraayibii gochuudhaan maatii kiyyatti dabalamaa. Warreen maatii kiyya taatanii jirtan immoo warreen na jajjabeessaa na duukaa jirtan galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Har'a jechuudha wantin qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Wanta baay'ee tokko garaa na nyaatee baay'ee tokko natti dhaga'ame tokko qabadheen gara keessanitti dhiyaadhee jira jechuudha. Innis inni yeroo jaalalaa dilbata darbee sagantaa OBN irratti darbe irratti jechuudha. Wanta baay'ee garaa na nyaatee xiqqoo warraa dubbachuu barbaada jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya, innis namni tokko ilmi namaa tokko gaafa jaalala keessa galu jechuudha. Gaafa jaalala keessa galu jaalatanii immoo jaalala keessa galuu qofa osoo hin ta'in gaafa jaalatee dhabu tokko baay'ee namatti dhagama jechuudha. Keessumattuyyuu sagantaa dilbata darbee yeroo jaalalaa irratti OBN irratti darbe keessatti yeroo heddumaa sagantaa sana jechuudha yeroo hedduu nan dhaggeeffadhe jechuudha. Kan akka gurbaa sanaa garaa na nyaatee baay'ee natti dhaga'ame hin jiru jechuudha. Yeroo baay'ee sagantaa sana nan dhaggeeffadha, haa ta'u malee kan akka gurbaa sanaatti garaa na nyaatee natti dhaga'ame hin jiru jechuudha. Namni tokko jireenya keessatti jechuudha namni sooressi jira, akkasuma namni hiyyeessi jira jechuudha. Baazawayii namni hiyyeessa kan jedhamu nama mul'ata hin qabnedha. Namni hiyyeessa jennee kan dubbannu jechuudha nama mul'ata hin qabne. Namni mul'ata qabu immoo har'a fakkeenyaaf fi yoo hiyyoome boruu sooressa ta'uu danda'a, inni hin beekamu jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya, an akka mataa kiyyaatti jechuudha akka nama tokkootti baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Maaliifin wantoota baqqaa yeroo inni dubbatu keessatti, wantoota baqqaa ishiin miite keessatti namni kun jechuudha yeroon baqqaa ilaalu nama qabeenya qabu miti jechuudha. Osoo nama qabeenya qabu ta'ee yookiin baqqaa qabeenya hirraafaa wayii qabeenyuma maddee xiqqoo achi siqe wayii kan qabu osoo ta'ee mucattiin kun jechuudha fakkeenyaaf fi qabeenya qaba jettee fakkeenyaaf fi qabeenya sanallee irraa nyaachuudhaaf itti dhiyaatti jedhee yaada. Kuni qabeenya hin qabu jechuudha. Barataa kutaa 11ffaadha jechuudha. Barataa akka inni jedhetti jechuudha barataa kutaa 11ffaati keessa jira jechuudha. Haa ta'u malee haalli inni intala sanatti fakkeenyaaf intala sanatti jaalatee barataa kutaa 11ffaa haa ta'u malee hojiin isaa immoo hojii faafrikaa keessa hojjedha jedhee faafrikaa keessan hojjedha, akkasuma qarshii maddeedha kan argadhu jedhee. Haa ta'u malee kan baay'ee garaa nama nyaatu akkasuma garaa na nyaate keessa yeroo fakkeenyaaf fi qursii ciree kiyya ganama nan dabarsaa, akkasuma iraata kiyyallee yeroo nani dabarsu jira. Sababiin kun egaa sababii maaliitiifi namni fakkeenyaaf fi dhugaan nama jaalate karaa hedduurra namaa bahuu danda'a jechuudha. Gurbaan kun dhugaadhaan na jaalatti jedhee itti siqee, dhugaadhaan boru waliin jiraadha na jaalatti jedhee keessa isaatti amanee itti siqee, ishiin garuu nama kana gowwoomsitee dhugaadhaan na taa'eetti ilaalu nama kana gowwoomsitee nama kana harkaa nyaattee garagaluuf jechuudha aasan isaa irratti jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti jechuudha akka namniif jireenya koo guutumaan guututti ittimee ture jedhee akka jaalala keessatti namniif jedhee. Maaliif jennaan kana kan ishii beeksiseef jechuudha. Fakkeenyaaf fi waa'ee qabeenya isaa irrattis waa'ee fakkeenyaaf fi mana kiraa galaa akkasuma barataa akka ta'es illee mana barnootaa tokkotti barannaa kilaasii tokko baranna jedhee jechuudha. Waa'ee jireenya isaatii namni kun waa'ee jireenya isaatii guutumaan guututti itti hime jechuudha. Akka fakkeenyaaf jaalala keessatti ishiin hubachaa deemtu jechuudha. Haa ta'u malee akka inni jedhetti jechuudha
yeroon ani mana hadaadaa kiyyaan jiraadhanaan jettee haa ta'u malee yeroon ani bilbileef bilbila na jalaan kaastu ishii qofti yeroo ishiin naa bilbilte qofan arga'ee wal argina malee ani bilbiluu fi hin danda'u jedhee baay'ee tokko garaa nama nyaataa keessumattuu namni kun jechuudha jalqabu warraa yoo kaasne jaalala dhugaa qabaaf jechuudha intala kana garuu ishiin nama kanaafi mooksitee harkaa nyaachuu karoorri ishii mooksitee harkaa nyaachuuf malee jaalala waan jedhamuyyuu nama kanaaf hin qabdu jechuudha. Akka inni jedhetti jechuudha nama kanaaf fakkeenyaaf namni dhugaadhaan nama jaalate jechuudha. Jireenya keessatti fakkeenyaaf nama ani fakkeenyaaf ofumarraa yoon fudhadhee nama na jaalate tokko naman boru waliin jiraadhu inni kan biraallee hafee hin miidhu jechuudha. Akkamitti yoo jettan nama fakkeenyaaf fi marii inni haala inni keessa jiru fuula isaarrayyuu arguu hin danda'a jechuudha. Yeroo baay'ee kennaallee yeroo kennuu fi akkasuma fakkeenyaaf fi yeroon wantoota garaagaraa bituu fi natti tolee osoo hin ta'in ciree kiyya dabarsee akkasuma iraata kiyya dabarsee walitti qabeetti. Kanaafuu ishii gammachiisuuf jecha inni ishii gammachiisuuf jaalala dhugaa waan jiraateef ishii gammachiisuudhaaf ciree dhiisee irbaata dhiisee jechuudha. Birrii amma irbaata sanaan qarshii amma irbaata sanaan bitatu akkasuma qarshii amma ciree sanaan nyaatu kennaa tokko bitee kennuuf hin qaba kan jedhu keessa isaatti yaade yookiin immoo ishiin boru fakkeenyaaf naaf feere yoo jette maali naaf feera waan ishiitti baasawee gurbaan kun jechuudha guutumaan guututti jireenya isaa toon ta'in jireenya isaa miidhee ishii gammachiisu akkasitti kan yaadaa ture jechuudha. Haa ta'u malee ishiin fakkeenyaaf fi waan ofiishiitti gammaddu qofa barbaaddi malee amma fakkeenyaaf fi akka inni jedhetti jechuudha yeroodhuma hoteela tokko deemnu kaaffee tokko ishii dhayyuu qusadhee walitti qabee baqa akkuma innuu jedhe jechuudha. Namoonni baay'een wanta kana dhaggeeffatan natti fakkaata. Wanta meeqan gidiraa meeqa ishiin walitti qabee gaafa hoteela deemnuyyuu waan ishiin waan ana jajee hin fudhattu waan ishiitti tolu qofa hajajji baay'ee nama garaa nama nyaatu jechuudha. Gaafiin dhaga'u dilbatan dhaga'e jechuudha. Dilbata yeroo jaalalaa sa'aatiima isaa televezyiinii irraa dhaga'aa ta'u malee nama baay'ee garaa na nyaatedha jechuudha. Takka waan akkanatti garaa na nyaate yoo argeen beeku dhugaa dubbachuudha fi nama ergaa wal jaalatanii nama waggaa 4 lakkoofsiseedha. Haa ta'u malee fakkeenyaaf jechuudha yoo aarellee fakkeenyaaf yoo aarellee yeroo itti charcheetti boo'u yeroo ofii kooti qubaatti boo'u jira haaretuyyuu fakkeenyaaf yoo ishiin na haarsiteyyuu haarii keetii amma akkana inni jedhetti jechuudha gaafa ishiin na haarsite waa tokko haare ofii kiyyaaf keessa kiyyatti bu'a malee akkaatti ishii na haarsite jedhee yoo ishiitti hime wanta biraa dhalataa jedhee dubbateetii jira jechuudha. Jireenya keessatti immoo gammachuunis jira gaddis jira. Baay'ee tokko garaa nama nyaata dhugaa dubbachuudha fi namni kun immoo nama miidhuudhaan illee toluu miti jechuudha. Maaliifin nama qaburraa namummaa qaburraayyuu jechuudha dafqi namaa maal lamaa godha galfanni namaa maal lamaa godha jechuudha. Yoo jaalala dhugaa jaalatan jaalala dhugaa jaalatanii jireenya fuula duraatti fufuudha. Yoommoo namni kun jalqabuma jechuudha ilaaltee namni kun waan ishiidhaan hin taane ta'u nama kana dhugaadhaan beeksistee lakki si jaalachuu hin qabu jettee itti muudha malee jireenya namaa waggaa 4 jechuun baasawee qalbii miti jechuudha. Maaliifin waggaa 4 jireenya waggaa 4 waliin jiraatanii har'a waan hin fakkaanin innaa sin jaaladhu jettu baay'ee namatti dhagahama. Keessumattuu gurbaa kanatti kan baay'ee dhagahame maalni jireenya keessa jiraatu jireenya mijataa miti jechuudha. Jireenyi inni keessa jiraatu jireenya mijataa miti. Akkuma dubbatee qursii isaa dhiisee iraata isaa dhiisee nama ishii gammachiisuudhaaf boru kan kooti intalli kun jedhee nama ishii gammachiisuudhaaf yaaluu qofa osoo hin ta'in gochaa jirudha. Ishiin immoo nama gonkumaa guutumaan guututti isaa hin yaanne. Haa ta'u malee asirratti jechuudha waa'ee telefoona irratti immoo telefoona adaadaa kiyya biratti gala yoon anis bilbile malee ati naan bilbilinnaan jetti yeroo baay'ee ani bilbilee in argadhu bilbiluyyuu surumsaatuyyuu
akkas waan jetteen egaa bilbiluu hin danda'u jechuudha. Kunis immoo nama guutumaan guututti jaalala isaa hin qabnedha malee amma barbaadde adaadaa kee bira yoo jiraatte baazawee guyyaa keessatti jechuudha yeroo tokko yeroo in abdi jedhee yaadu jechuudha. Maaliifini maatii gidduullee yoo kan jiraattu adaadaa ishii bukkee kan jiraattu yoo ta'e guyyaa keessatti jechuudha yeroo kan dhabdu miti. Ishiin guutumaan guututti jireenya namicha kanaa waliin jiraachuu fedha guutumaan guututti hin qabdu jechuudha. Haa ta'u malee jaalala dhugaa keessatti gaafa jaalala dhugaa tokko keessa galtee jirtutti jechuudha maalummaa nama sanaa keessa galteetu fakkeenyaaf waa'ee hiyyummaa isaa irratti waa'ee hojii isaa irratti inni amma baazawee kan jiraatu Finfinneedha. Finfinnee magaala Finfinnee jiraachuu jechuun baay'ee tokko ulfaata. Maaliif mana kiraatu jira akkuma inni jedhe mana kiraa gala namni kun mindaan hin argatu mindaa xiqqaadha. Faabirikaa keessa hojjeta. Haa ta'u sanaanuyyuu barataadha. Jaalala dhugaa erga jiraatte erga jaalatte intalli kun nama kana soo dhugaadha waan jaalatteeti nama kana fuula isaa irraayyuu arguu dandeessi jechuudha. Namni kun itti tolee naaf affeeramu baqa wantoota tokko jechuudha jaalala dhugaa waan jaalatteeti jechuudha. Haa ta'u malee akkanatti fakkaatutti jalqabuma intalli kun jechuudha jireenya isaa burjaajessitee deemuuf malee jaalala dhugaa wajjin jiraachuuf miti. Keessumattuu yeroo namni tokko jaalalli lamaa yeroo wal affeeru guyyaa hundumaa waan natti tolu qofa nama tokko kan hin jaaladhu yoo ta'e waan natti tolu qofa jedheen fudhadhu jechuudha. Maaliifin nama sammuu nama sanaa eeguudhaaf jechuudha. Haa ta'u malee kun barnoota guddaadhaafis namaa ta'a jechuudha. Dhalli namaa akkanatti nama itti falata nama moossaa jedhee si yaadu baay'ee na gaddisiise baay'ee waan dhugaa immaan qabachuu hin dandeenye gaafin waan kana dhaga'u jechuudha. Haa ta'u malee jarri kun maalitti adda ba'an jechuudha waan sababa hin taane waan tokkume sababa kan ta'u jira waan tokkummoo caluma jedhee sababayyuu kan hin fakkaanne jira. Namni kun natu isayyuu walitti qabee jechuudha yeroo hedduu walitti qabee qarshii hin taane qarshii humni kiyya hin dandeenyeen carqii bitee fi gaaf carqii bituu fi carqii sana gaafis suuqidhaa bitu jechuudha akka hin deebine natti himanii jedhe. Yoo ta'eefis hin ta'a yoo ta'uuf baateef ta'uu hin baata akkasitti itti himan jechuudha. Gaafa kennaa carqii kana bitee fi kennaa kennee fi carqiin kun naqabe jettee natti himtee hangasumaan carqiin kun naqabe jettee natti himtee bilbilarraa bilookii na gootee jedhe namni kun jechuudha. Kanarratti gargar ba'anii kuni akkanatti fakkaatutti sababa hin ta'u jechuudha. Carqiin innuyyuu kan jedhe jechuudha waan baay'ee garaa nama nyaatu viidiyoo dheerata wantoonni inni jedhee odeessee fixuu hin danda'u jechuudha. Viidiyoo dheerata innuyyuu carqii sana bituudha fi akkuma jedhu baqa jaalala isaa keessatti akkuma jedhu fakkeenyaaf fi carqii sana bituudhaaf ammam akkanatti fudhatayyuu anuu beeka. Saantiba gaa kun waan biraa miti saantiba carqii tokko kennaa namaa bituudhaaf yeroo kana keessattis inuma ulfaata. Haa ta'u malee inni egaa qursii ofii dabarsee iraata ofii dabarsee intala kana baqa kansaa godhachuudhaaf kennaa kennuudhaaf qarshii hin taane naqee bite. Warri suuqis immoo carqiin kun hin deebuunaan jedhanii. Haa ta'u malee carqiin kun naqabeetti hangasumaan bilookii na goote jedhee kuni sababa hin ta'u jechuudha. Namni dhugaan nama jaalatu inda'um carqiidhaa miti wanti barbaade yoo jedhin nama dhugaadhaan jaaladhu carqiidhaa jedhee adda hin ba'u jechuudha. Ishiin guutumaan guututti harkaa nyaattee harkaa dhugdee jireenya nama kanaa burjaajessuuf kaayyoon ishee jechuudha. Kaayyoon ishee jalqabaa. Haa ta'u malee qalabatiifaa baqa waan hin yaadamne humna isaan ilaaltu nama kana silaa harkaa nyaattee harkaa dhugdee humna isaa hin ilaaltu kan jedhu baay'ee tokkos akkamitti nama kana gurbaa kana arguu dadhabdi. Jireenya isaa baazawee jireenya kootti ibsadhe akkaataan jiraadhu mana kiraa akkan jiraadhu maal akkan hojjedhu kan barataa immoo barataa akka ta'e mooraa tokko barannaa kutaa kifilii tokko barannaa jedhee isa waan wallaaltullee hin qabdu. Jireenya koo duraan itti ibsadhe jedhee qalabatiifaa naa godhi jettee na gaafachaa turte jedhee akkasitti baqa baay'ee tokko garaa na nyaate baay'ee tokko natti dhaga'ame. Kana isinis mee yaada qabdan jechuudha kabajamtoota hordoftoota keenya yaada qabdan
namichi kun badii qaba yoo jettan nama akkanatti fakkaate jaalalli hiyyeessa sooressa hin jedhee hin fidatu. Jaalate immoo rakkinuma isaa sana keessatti jaalala dhugaa burkaan koon godhadha rakkinni kun darbee burkaan koon godhadha jedheeti kan inni wantoota garaagaraa keessa galee akkasitti hufmiidhe. Ani amma kan badii qabu namicha kana gurbaa kana osoo hin taane intalatti badii qaba jedheen hamanaa. Kabajamtoota hordoftoota keenya baay'ee tokko natti dhagahame. Amma Waaqayyo na gargaare karaa argadheen gurbaa kana gargaaruuf qophiidhaanis isinis lakkoofsa bilbilaa as namoonni baay'ee maxxansaatii jiru. Anis lakkoofsa bilbilaa kan hin beeku jechuudha. As jalan isin godha jechuudha. Bilbiltanii gargaaruu hin dandeessu. Ani dhugaa dubbachuudha fi gama kiyyaan nan gargaara nama kana jechuudha. Namni kun baay'ee garaa na nyaate. Gama kiyyaan amma Waaqayyo na gargaare nan gargaara. Isinis bilbiltanii illee jajjabeessuu hin dandeessu. Gargaarsi namni tokko nama ta'uu qofti eegaadha. Kanaaf bilbiltanii illee jabaadhu maamiti jechuun hin dandeessu. Tole kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya har'aa kanumaadha. Nagaan Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti baay baay.